Kana namni keenya akka dhaggeeffatuun barbaada sirriitti. Tokko revolutionary regimes mootummoonni warraaqsaan dhalatan resiliensii guddaadha qaban. Lama biyyoonni umriin turan resiliensii guddaadha qaban. Iraan lama qabdi, advantage lama qabdi. Tokko qaroomina takkaa civilizationii waggoota kumaatamaati patriotismii sabboonummaa kan jedhu waan sanii kun danda'u ummata keessa jiru sirna keessa jiru yeroo dheeraatu jira. Lama mootummaan Iraan kun isa revolutionary regimes sirna takkaa'u sirna abbaa irree warraaqsaan aangootti dhufedha. Sirni warraaqsaan aangootti dhufe aangoorraa bu'uudhaaf kufuudhaaf laayyoo miti. Laayyoo miti jechuudha. Advantagein biraa Iraan biyya guddoodha. Lafti isiitis lafa gaarreen hedduu waan ta'eef lafaan itti deemuudhaaf baay'ee sodaa keessa jiran jechuudha. Gara biyya keenyattis kana sirriitti namni ilaaluu danda'uudha qaba. Sirni Eertiraas, sirni TPLFs, they are revolutionary movements. Revolutionary movement kan jennuun kun sochiileen warraaqsaan dhufan ummata isaanii dhiigaaf sammuudhaaf lafeedhaan wal xaxaadha. Sirnii fi ummanniif lafti wal xaxaa waan ta'eef laayyootti kan cabu miti. Yeroo tokko sila irra deddeebiin dubbadhaan jira. 2018-2019 yeroo Tigraay weerarra jedhanii isaan qophaa'aa turan kan jechaa ture laaftuu hin ta'uudha. Ammas humni Eertiraas ta'e humni Tigraay they are revolutionary forces. Waan hedduun qeequu dandeessa imaammata isaaniitiin gocha isaaniitiin. War making ability of revolutionary systems is not simple. Iraanitti kan qabatamaan agarre yaanni dura ture maali? Humna qilleensaatiin olaantummaa goonee dhaabbilee waraanaa jajjaboo yoo kan barbadeessu taate hooggantoota isaanii yoo kan fidhu taate harka kennan kan jedhu ture hin taane. Kalkuleeshiniin Abiyyis akkuma Israa'el goote, Hizbolaa goote yookiin immoo Hamaas goote, Iraan goote hoogganoota isaanii yoo ajjeesan harka kennan kalkuleesee jedhu deemaa ture. Clearly Abiy kan dubbataa ture Isaayyaas yoo ajjeese Eertiraan hin facaati waraanni hin facaa. San booda biyyattiis Itoophiyaa iltiin deebisaa yoon barbaade asabirraa kutadheen deebi'aadha. Of eeggannoo barbaachisa. Iraan irratti kun akkan hojjetiin agarra. Wal fakkeenya baay'eetu jira Eertiraa wajjin. Lammaffaan humna lafoo. Lolli qilleensa qofaan hin godhamu. Droonii hedduu murteessaadha. Humni lafoo amma kan sodaatamee jiru. Hurmuus banuudhaaf kan sodaatamee Ameerikaan humna wala lafoo qopheessaa jirtu humna addaa agarsiisti akka deemuuf. Humni lafoo garuu sodaatamee jira jechuudha. Humna lafootiin humnoota Tigraay fi humnoota Eertiraa raayyaa ittisa biyyaatiin waggaa wal bira fidde laaftuutti kan mo'amu natti fakkaatu. Kanallee itti yaadaatii himuun barbaachisaadha jechuudha. Dhimmi biraa kanaan wal qabatee dhufu teknooloojiin diroonii dur dhugaadha. Warra maallaqa wayyaa qabuu fi warra fira wayyaa qabutu argata ture. Gaafa lola Tigraay Abiy humna mootummaa Itoophiyaa waan qabatee fi fira jabaa warra Imireet waan qabateef dirooniidhaan olaantummaa qabaataa ture. Warri TPLF waa'ee diroonii sirriitti hubannaan qaban ture. Har'a dirooniin rakkasteerti. Iraan irratti wanti godhamaa jiru raajiidha bara. We are witnessing something interesting. Dirooniin doolaara 30,000titu misaayila doolaara miliyoona 2 dura dhaabbataa jira jechuudha. Diroononni kun gatii salphaadhaan bitamu oomishamuunis eegaleera Afrikaa keessa biyyoota adda addaa keessatti. Diroonii har'a riphee lolaa dhiisiti humnoonni qoricha adda addaa gurgurataniyyuu sochoosaa jiran jechuudha. Kanaaf Iraan irraa lola Iraanitti amma godhamu kanarraa waa hedduudha kan barachuu danda'amu. Kuni kalkuleeshinii waan amma dura jechaa turre kan gadi jabeessuudha. Of tuulummaa Abiy namoota keenya jidduu onnee namoota keenyaa keessa naqee badiif barbadaa itti deemaa jirrutti nu geessuudhaaf deemu san dhaabbatanii akka of laalan carraa kan kenne natti fakkaata. Dhaabbatanii of laaluudhaaf garuu hedduu waan fagaatan natti fakkaata. Eeboo darbatanii jinfuu qabachuun sadarkaa nama rakkisu keessa waan jiru natti fakkaata. Tole Jawaari gaafii kana yoo nan siree isin gaafanne namoonni komachuu danda'u. Riijimiin yookiin immoo sirni Iraan keessa jiru sirna fincilaan dhufe jettee kaastee jirta. Sirni fincilaan dhufe kufuudhaaf yookiin immoo iddoo sanaan maqsuudhaaf baay'ee rakkisaadha jettee jirta.
Akkumaatu beektu sirni Abiyyi fi inni amma hoogganaa jiru kuni sirna fincilaan dhufe jedhaniitidha amanuun hin danda'ama jedheen yaada. Normaalii situ hoogganaa ture gara tokkooni. Namoota hedduutu lubbuu itti dhabee namoota hedduutu waan baay'ee keessa darbee aangoo sana akka hin taanetti haa qabatanii malee sirna haala saniin aangootti dhufe jechuun hin danda'ama. Haala salphaadhaan achirraa kaasuuf hin ulfaatu jechuu barbaada. Kanammoo akkamitti ol bira qabdidha? No, sirni Abiy sirna fincilan jenne sirna warraaqsan jedhe revolutionary. Remember gaafa qabsoo qeerroo revolutionii dhiifnetti reformii filanne miti. Osoo revolutioniidhaan kan deemnu taate maal goona beektaa? Sirna yaade guutumatti diigneet Abiyyifaan silaa warra Geetaachoo Asaffaa wajjin haa ta'amu turan jechuudha. Isa reformist. Reform maal garaagarummaan jijjiiramni reformiidhaan haaromsaan dhufuu fi warraaqsaan dhufu maali? Warraaqsaan sirna guututti diigdeet caasaa guututti diigdeet caasaa haaraa humna haaraa nama haaraa ijaarta. Download now. Biyyas jigsuu danda'a yookiin immoo biyyas utubuu danda'a. Riskii fi benefitii isaa laallet nuti haala qabatamaa biyyi keenya naannoo sun jirurraa kaanee lakkii jijjiirama warraaqsaa revolutionary change osoo hin taane jijjiirama haaromsaa reformist change through reform jennet sirna san diignee mormituu alaatiin qabsiisuu osoo hin taane sirna san dhiibbaa irratti goonee caasma san keessaa hooggansis caasan osoo hin diigamin caasan suniif hooggansi jijjiiramuu akka barbaanne jechuudha deemne jechuudha. Kanaaf mootummaan Abiy mootummaa warraaqsaa osoo hin ta'in isaanis bar mootummaa jijjiiramaa ofiin jedhu mootummaa warraaqsan jaalatan baay'ee wayi mootummaa warraaqsaa ofiin jedhan mootummaa jijjiiramaa ofiin jedhan jechuudha. Yaa isaan mootummaa jijjiiramaa ofiin haa jedhanii malee yeroo tokko maal jedhanii of yaadu akka waan sirna ta'e wayii buqqisanii sirna haaraa dhaabaniitti kana kallattii kamiin of ibsuu gaafa jettee na gaafattu sirna Ihaadig jedhamu diignee sirna biltsiginnaa jedhamu ijaarre jedhaniiti lafa kaa'u waan ta'eef normaalii isaanumaa fi tarii dhimmiisa wayii keessa jiru waan ta'eef namoonni waan akkasitti haasa'an baay'eetu jiru. Kana ifaa goonu maal akka ta'e waliin ta'u. Warraaqsa waggaa jennu sirna jiru guututti diigda. Fakkeenyaaf bara 1991 warraaqsa jijjiirama warraaqsaatu dhufe. Isabaan fi warri Isabaa keessa jiru diigamee filannootti akka hirmaanni godhame. Raayyaan ittisa biyyaa ture guututti diigamee raayyaa humna riphee lolaatiin bakka buufame. Bulchiinsi biirokiraasiin siviilitis haaraatti bakka buufame Isabaa kan jedhamu guututti diigame jechuudha. Namoonni caasaa qofa osoo maqaa qofame kan jijjiirame. Namoonni illee adeemsi illee jijjiirame. Imaammanni illee jijjiirame. Waraannis hin jijjiirame. Dameen tikaas guututti haaraa dhufe jechuudha. Iraanitti yoo fudhatte sirna nugusaatti ture. Sirni nugusaa guututti diigametti sheekotaa fi dargaggoota warraaqsan gaggeessaniin guututti bakka buufame. Zabanaa Abiy maali kan ta'e akkasitti kan goone. Kan inni ittiin balaaleffatu tokko keessaa kanaa miti. Wanni goone maali? Ihaadeeg maqama jijjiirame. Warri parsantii 95 ol warri gandarraa kaasee hanga federaalaa har'a biyya bulchaa jiru warruma Ihaadeeg keessa ture. Akkasii miti. Qondaalonni yoo xiqqaate sadarkaa matwaalaqaatirraa hamma maarshaalitti jiran loltootuma Ihaadeeg warra ture. Warra loltoota wayyaanee warra turedha. Kanaafuu jijjiiramni warraaqsaa hin godhamne jijjiirama riiformiiti kan godhame jechuudha. Hayyee kun sirriitti akkasitti fayyoo galeef egaa isaan mootummaa qabsoo baay'eedhaan as geenyedha jijjiirama guddaadhaan as dhufnee waan baay'ee jedhanii kaasu waan ta'eef kana yoo egaati jettee kan keenyas akkasidha akkan jennee fi sirrii dhumatti kilaaritii uumuu fi waan sana sirriitti irra deddeebi'ee kaase. Kana dura gaafa yeroo jalqabaa aniifatti walitti dhufnu waan kana sirriitti kaasnee mari'annee irraan sirriitti yaadadha. Normaalii garuu kan Iraan akkasidha buqqisuun rakkisaadha waan jettee fi keenyas akkasidha jedhanii qoba dhaachuutu jira waan ta'eef borganama gadi baanii kana ifa gochuuf kana kaase. Gara biyyaatti si deebisa ammallee naannuma keessatti jechuudha. Waraanni gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Akkumaatu agartee iddoowwan garaagaraatti iddoodhuma jaalsanyii fi jaaljireenyaa faanti kanaan dura irra socho'aa turan aanaa midaaqanyii ilfataa naannuma kanatti haleellaa xiyyaaratu ture iddoodhuma duratti maqaa dhooftaniin gara shawaa bahaa kanatti gad deebisnee jechuudha Oromiyaa keessatti. Akkasuma iddoo garaagaraatti waraana guddaatu gaggeeffamaa jira. Waraanni amma gaggeeffamu kuni gama kanaan Oromiyaa keessatti osoo akkanatti deemaa jiru maal jedhu warri mootummaa
warri kaabaa humna tokko ta'anii nu waraanuuf dhufaa jiranii. Warreen nu keessaa ba'an immoo bitamtoonni jedhu isaan ergamtoonni jedhu deebisanii mootummaa Oromoo buqqisuudhaaf deemaa jiranii. Kanaafidha humni kaabaa warra Eertiraa wajjinis haa ta'u, Tigraay wajjinis haa ta'u, naannoo Amaaraa warra Faannoo jedhaman kan wajjinis haa ta'u, hidhatni jiru mootummaa Oromootii fi carraa Oromoo heen Oromoo argate kana buqqisuudhaaf Wallagga deemee waan inni dubbate quba qabda jedhee ni yaada Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana. Kanaan wal qabatee akka waan qaamni biroo mootummaan kun mootummaa Oromoo wal siidhee duula eegaleetti Oromoo cabsuudhaaf warra diina wajjin hiriirantu jiranii waan jedhu kaasu. Akkamitti wal simsiiftaa haala amma jiru immoo dubbii isaanii kanaan wal qabsiistee akkamitti kaasta? Kalee sogaattiin nu eessa turan? Ilaa mootummaan tuni jalqaba kan waraante Oromiyaadha. Jalqaba kan waraante Oromoodha. Abiy hunda caalaa arras borus akka diinatti kan inni ilaalu Oromoodha bara. Maaliifi TPLFin qaramee guddate. Calculation TPLF maali? Tigraay irratti Tigraay barcuma kiyya. Barcuma kiyya biratti namni biraa ana malee namni biraa taa'uun qabu namni ana nugusa kan ta'uu qabu san booda warra kaan wajjin negosheetiin nan godhaa jedhu. Waraanni Itoophiyaa keessaa jalqaba kan eegale Oromiyaa irratti Wallagga irratti eegale. Gaafas guddaa xiqqaan keenya hedduu xaarre. Balaan kun osoo deemee wantoota biraan fidin uduu deemtee yoo ilaalte wanti Oromiyaa kun deemee biyya kanas Oromoo qofa osoo biyya kanas balaa geessa seensisaa 2018-2019 kana jechaa ture. Gaafas maal kan jechaa ture isaan Oromoo cafaqneet warra kaanii wal taane guuza nutti yaammatan bar. Amma qeeqa tokko tokko nan arga. Ijoollee waboo warra kaabaa wajjin taateeru. Isaan warra kaabaa qofa miti warra baajiddu galeessaa yaamanii ijoollee waboo tumaan turre. Tumuu qofa osoo hin ta'in dubbiin kun araaraan akka dhumuuf tattaaffii hedduu godhamee hamma Taanzaaniyaatti yeroo deemametti tattaaffii sun akka fashalu godhanii carraan araara biraa akka hin godhamne marroon biyyatti akka hin deebine achitti isa qabanna achitti dhabama isa goona jedhanii xaaranii gurbaan harkaa bahee jalaan galle. San booda jumlaadhaan ijoollee kana wajjin haasa'uu mannaa takka takkaan isaan bitanna jedhanii garaagarummaa ijoollee jidduutti uumameen namoota hamma tokko fudhatanii waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhanii haasa'an turre. Kaleessa miidiyaan Itoophiyaa kan mootummaas kan dhuunfaas duulli isaan Oromiyaa fi Oromoo irratti godhaa turan Oromoon guutuun shanee jedhame farra ummataa, farra biyyaa, farra amantii nuti maaliin himatamne? Gaafas guuza xiqqaa fi guddaa biyya alaatii biyya keessatti nurratti baasaa turan. Har'a nutis kan jechaa jirru nuti guuza nu barbaachisu. Garuu humnoonni kaabaa kun humna ta'anii bayanii jiran. Humnoota kana wajjin haasa'anii waa'ee fuulduree biyyaati irratti humnoota kana wajjin haasa'uun dirqama haasaa itti fufna. Guuza baafachuuf osoo hin ta'in sirna kana booda waan dhufu waliin jiraachuufis addaan bahuufis waliin mari'achuun dirqama ta'a jechuudha. Humna kaabaa kana eenyu oofee walitti tokko godhe. Shawwanneet waliin dhoofne bira dabarra jedhanii lakkii akkasii miti. Ilaaf ilaafneedhaan mari'achuu wayya. Dhimma Eertiraa jalqabumarraa girriin hin barbaachisu lafti lafa qabsiifnee hariiroo biyyoota lamaa haa ta'u hariiroo namoota lamaatirra. Eertiraa guuza baafannee Tigraay dhoofna kan jedhu kun biyya kanaaf naannoo kana balaatti buusa. Furmaatan ta'u naannoo jedhanii lolatti seenan. Tigraay isin dhan booda itti fayyadamanii darbuu barbaada warra Eertiraa. Biyyiif namni qodaa miti itti fayyadamtee kan darbitu haaloo sitti qabata. Humnoonni kaabaa isaan jedhan Amaaraaf Tigraay fi Eertiraan dhiibee kan wal taasise Abiyyi bara. Humsi isaanii isa defensive pact. Halkanii guyyaa bakka waraannetti billaa luqqaafataa oola. Amaaraas dhabama godhuu barbaada. Tigraayis cabsuu barbaada. Eertiraas liqimsuu barbaada. Kanaaf garaagarummaa walii jidduudhaa qaban
walii jidduudhaa qaban jaalatanii osoo hin tahin dirqamanii akka hir'isanii tokko ta'an godhe.